Hadha laalii intala fuudhiin san dhuga. Hadha laalii intala fuudhi. Yoo haati ta'a maarree haadha keetii kana godhi siin jettu taate intalti maarree haadha keetiitii fi aayyoo guddoo teetti siidaate jechuudha. Intala kashlabbee hin fuudhin. Ilmoo kashlabaabbee siidhalti. Intala kashlabbee hin fuudhin ilmoo kashlabaabbee siidhalti. Iskintittiin maal beekti? Ameerikaa dhoggaa jaaniin, Austraaliyaa Kanaadaa dhoggaa jaaniin numa kanna duba ittuma kanna numa fuudhanii. Bismillah. Nama gari tokkam jee yaada seeta. Aboo nuti dhiisi intala haadha jalaan bayin, intala nagayaa, intala kabajaa qabdu fuunaa. Dubbiin dubbii ajaa'ibaati. Aboo dhiisi nurraa nuti intala haadha jalaan bayin, intala kabajaa qabdu fuunaa siin jaa. Inni noolaata dhiiroo haa akkam. Baay'izawee har'aan tana wanni inni irraa sa'uu dhufe. Gudeellaan fuudhin booda ilmoo teetitti aarta. Gudeellaa hoggaan siin jedhu dhalaa diin hin qabne fuudhin gaafa ilmoon tee dhalatte ilmoon tee arraba fokkotaa namaan jetti deddeemte. Atoo intala gurbaa diin hin qabne hin heerumin. Akkana jechuun baay'izawwee gurbaan diin qabu intala diin hin qabne fuudhee barsiifachuu ni danda'a. Intalti diin qabdu gurbaa diin hin qabne fuutee heerumtee barsiifachuu dandeessi. Garuu bakka tanatti wanni hin jechuu fadheetu jira. Waa hedduu jala deemeeti ilaalan akka Hamzaa Shee Jaabiritti qorannaa asirratti hin geggeessi. Dhugaa rabbii walii himna. Niin deema niin barbaada. Namni keenya kun shabaabni keenya kun maalirra jira? Ijoolleen teenya maalirra jirti? Niin hubadha. Dubaniin ajaa'iba hoggaa garii hoggaan yeroo takka waan takka laale niin dinqisiifadhaas niin ajaa'ibsiifadhaas. Waan takka taniin itti fakkaree naa galeetu jira. Maalii jechuun keen oolu wanni sii gale? Wanni naa galee gaafuma fuutu haadha laalii intala fuudhiin san dhuga. Haadha laalii intala fuudhi. Yoo haati ta'a maarree haadha keetii kana godhi siin jettu taate intalti maarree haadha keetiitii fi aayyoo guddoo teetti siidaate jechuudha. Sii galee haati haadha qofa arrabsuu turteemi isiin aayyoo guddoo fi akka hundatti siidaate jechuudha. Tanaaf inshaallahu ta'ala irraan tana waan ajaa'ibaatiin qabadhee sii dhufe. Wanni ajaa'ibaa san keessaa takka mata dureen kiyya intala kashlabbee hin fuudhin. Ilmoo kashlabaabbee siidhalti. Intala kashlabbee hin fuudhin ilmoo kashlabaabbee siidhalti. Gurbaa kashlabbee hin fuudhin ilmoo kashlabaabbee siidhala. Kashlabaabbee jechuun dachaa kashlabbummaa siidhala jechuudha. Tanaaf saayibticha kiyya tokkotu maal jee seetan dubbii ajaa'ibaati bar. Akkanatti magaalaa keessa osoo deemnuutiti ilmoon takka haadhaan maal jetti? Maarree haadha keetii akkana godhi, haadha tee akkana godhi, haadha tee akkana godhi jetti. Wallaahi jee dhaabbatee jaabar. Wallaahi ayyoo ilmoon tiyya akkana taatu taate gaafuma isiin dhalatteen jee gaafuma ilmoon san dhalatteen kophee wataaddaraa ni beektan. Kophee gurguddoo kophee gurguddoo wataaddarri itti fiigu tana jajjabduu. Tana kaadheetumaan ifaa dhaamsee osuma isiin daa'ima achi fiigii as fiiga jee gurra cufadhee. Alaa kulli haal akkana jechuun rabbi ilmoo baxraana isinitti hin kennin. Ammoo ilmoo baxraana akka isinitti hin kennine isin of eeggannaa godhuu qabdan. Ifi biyya faranjii keessaa waan fedhe dalagee bocolatee wali bocacolatee dhufee booda diyaaspooraa ta'ee intala qulqulluu haadha jala jirtu fuudha deeme. Miskiintittiin maal beekti? Ameerikaa dhoggaa jaaniin, Austraaliyaa Kanaadaa dhoggaa jaaniin numa kannan duba ittuma kannan numa fuudhanii jechuudha. Booda achii gartee duba isiinis haala suuta suutaan amala jijjiirachaa dhufte jechuudha. Tanaaf kashlabbeen fuudhin kashlabaabbee siidhalti. Kashlabbichaan heerumin kashlabaabbee siigatora jechuudha. Ilmaan si arrabsu siigatora. Chaayinaala tokkoon qabadhee dhufe.
chaayinaalli kuni chaayinaalaan hedduu dinqisiifadhuu fi hedduu ajaa'ibsiifadhu. chaayinaala akkamii jechuun kee hafan qabu. chaayinaala suhaybii yaa suhaybii sheekh amiin ibro wallahi waan inni dalaguutu na ajaa'ibsiise. Bakka fakkeenya kanaa kana godhadhaa. Fakkeenyaaf amma sheekh amiin ibro rabbi umrii isaa haa dheereysu. Bakka jirutti rabbi isa nuuf haa tiisu. Ilmaan isaatiif haadha gaarii fuudhe. Ilmaan isaatiif abbaa gaarii ta'e. chaayinaalli suhaybii sheekh amiin ibro jaa. Kan inni ammaan qabadhee dhufe kana waan inni dalaguu ajaa'iba namatti wallahi waan inni dalaguu fi waan inni godhu fakkeenya akkuma sheekaa kana godhadhaa. Yoo ati ilma gaarii taate intala gaarii argatta. Yoo ati immoo kashlabbee taate kashlabbuma argattaa jechuudha. Tanaaf rabbiinis quraana keessatti dubbatee maal jedha? Al-khabiithaatu lil-khabiithiina wal-khabiithuuna lil-khabiithaati. Kashlabbee kashlabbichumaa fuudha. Kashlabbittiis kashlabbichaas kashlabbittuma fuudhaa siin jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kashlabbee jechuudha. Kashlabbeen ta kashlabbeeti jechuudha. Waxxayyibaatu lixxayyibuuna jechuudha. Gaariin ammoo gaarumaaf ta kabajaa isii eeggattee ol baatee garaa isiitii fi mudhii isiitii fi siistamaan dabbaa isii mumullisin gurbuma akkasitti kabajaa qabuu isii fuudhaa jechuudha. Tanaafuu ati kashlabbee intala gaariin barbaadan jeen dhugaa rabbi. Ati kashlabbee intala gaariin barbaadan jeen. Atis yoo kashlabbittii taate sheekaan barbaadan jeen. Kashlabbummaan kashlabbummaaf tolti. Kashlabbeen kashlabbeef ijee rabbi ijee hamzaa shee jaabiree biti. Kashlabbeen kashlabbeef ijee. Waxxayyibuuna lixxayyibaati. Gurbaan gaariinoo intaluma gaarii saniif. Intaluma gartee zinaan dalagin. Intaluma gartee salaata siin dhiisin. Intaluma gartee gaarii saniitutu gurbaa gaarii saniis harkataa. Ulaa'ika mubarra'uuna mimmaa yaquuluun. Subhaanallah. Lahum maghfiratun wa rizqun kariim. Lahum maghfiratun wa rizqun kariim. Warri san jechootan isaan ja'aniin sanirraa qulqulluudha. Warri gartee khabiisummaa sanirraa qulqulluudha jechuudha. Lahum isaaniif taati maghfiratun araaramni rabbirraa wa rizqun kariim. Rizqii qulqulluun rabbirraa isaaniif taha. Akkana jechuun intalli takka yoo kashlabbittii turte fakkeenyaaf kashlabbummaa isirraa as deebite. Kashlabbee turte kashlabbummaa isirraa as deebite ni ta'u batti rabbi ni dhiisaaf. Garuu immoo isii kashlabbummaa keessa jirtu kashlabbee akkasii malee hin argattu beek. Isii kashlabbummaa keessa jirtu kashlabbee akkasii malee hin argattu. Kashlabbummaa keessa jiraachaa gaariin barbaade jechuun biraa deemtan akuti biraa. Khiyyaan ammoo asii rifeensi asii molaayechi dhaabbate isaa kashlabbee ture isaa qaruuraa qaagodhuu ture hoggaa asii biyya dhaqee intala gaariin fuudha jiru tun zulmiidha ukaa. Zulmi ifiifuu zulmitti osoo beekuu dalagee jechuudha. Ni danda'a intala gaarii fuudhu. Rabbiin gaarii fi jee akkamitti gurbaan kun dhaqee kana fuudhuu danda'a jechuun kennuu lama. Innummaan osoo zulmii tahuu beeku osoo jaalalan ta'in jaalala bitate jechuudha alaa kulli haal. Jaalalti hin bitamtu jaalalti inuma hin bitamtu. Wallahi akkana jechuun bar jaalalti inuma hin bitamtu isin gurguramtu. Garuu immoo inni jaalala bitate zulmi jechuutun jaalala bitachuun zulmi jechuu karaa biraatiin. Akkasi kashlabbeen ta kashlabbeetii jechuu. Al-khabiithaatu lil-khabiithiin. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. خشلبين تنما خشلبيتشاتي خشلبيتشينيس تنما خشلبيتيتي جتشود أبا. أوكي خرابراتي يو خشلبي فوت إلمو خشلبي دلتيجو تنما أول باتي واون دلاكتو ماري هذا خيتي كنا قولي كنا مودي سيتي مودي ميتي. يا ربي حريفما يا ربي غوغوما حريفما فكيستي خيسن مي امين جي يا ربي غوغوما حريفما فكيستي خيسن بولچين يا ربي غوغوما حريفما فكيستي خيسن بولچين يا ربي جذبما حاقلما فكيستي خيسن بولچين يا ربي غبرما بلسما فكيستي خيسن تيسن وانا كناتي تنافو ilman gartee shayxaanni haadha wajji dhaluu jira. Ilman shayxaanni haadha wajjitti dabalamee dhalu. Ilman akkamii jechuun kee afaan qabu.
siifiin hima haadhuma wajji dhagayi warra shayxaanni haadha wajji dhaleetu jira. Hoggaanii politiidhaan shayxaana ifirraan naaran shayxaana firraan naaruu hin beekan akkanuma wali oriyanii wali seenan jechuudha. Maaliif jennaan deeris waan kashlabbee fi kashlabbittiidha jechuudha. Ilmoo isaanii jidduu shayxaanni waliin tidamee wajji rafee haadha wajji ilmoo irraa dhala rabbiitu siin jaa. Washaarikhum jeen shariika wajji tahi wajji dalagi wajji godhi washaarikhum fil amwaali horii isaanii keessattis sheer waliin taha wal awlaadi ilmaan keessattis ilmaanis wajjuma horu jira jechuudha. Shayxaanni warra shayxaanni haadha wajji isaan hore osoo ol baatee ilaalte intarneeta kanarra mataassi dhukkube jechuudha. Billa alayka washaarikhum fil amwaali horii keessattis saayiba waliin tahi wajji qabaadhu jaan shayxaana bar wal awlaadi ilmaan keessattis saayiba wajji tahi wajji qabaadhu rabbi khasiin jiru سورة الصافات آية البلا ما في سديتمي سديتا فادك إلالي وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شيطان دقوم لإساني في دبلوجي إذن ورقرتي هذا وجه شيطان ولت إذا أميد عليه أكا إلمون تيسا للمو كسنتاني جزيد عن جرين يخيسان كيسا شيطان باسا وإلا إلمو وكم دلتا إلمو صادي دمي أفر أونلاين الرتي والباتي هذا أنا ما أربسيتو ilmoo ol baatee adaba hin qabne jechuudha. Ilmoo kanaa tana dhalta. Ilmoon akkasii silaa gizumaan shafii taate maaliif jennaan duniyaa irratti illee sin fayyaddu akhiratti illee bala sin dhaltii jechuudha. Ilmoo akkasiiti. Amma fakkeenya haa godhannu gaa. Ilma gartee mucaa bareedaa, mucaa gaarii, mucaa Sheekh Amiin Ibroo. Sheekh Amiin Ibroo jechuudha addunyaa guutuu jaalata, xiqqaa fi guddaa jaalata. Rabbi umrii isaa nuuf haa dheereessu. Mucaan kuni meeqaantam gurguddaa hudurruqa meeqaantamirra aylii qaba. Gurguddaa hudurruqa gartee kanuma kana ol bee gurguddaa hudurruqa gartee kanuma kana ol bee je'urra aylii gudduu qaba jechuudha. Waan inni dalagu meena wajji daawwadhu. Sagantaa kun miidiyaa Production TV Nur Al-Hudaa waliin ta'uudhaan isiniif dhiyeessituudha. Nutis gaa iida baranaa mootitti magaalota baha Itoophiyaa tan taate akkasuma biyya jaalalti keessatti asheette biyya hogbarruun keessaa burqite biyya murshidootaa fi ulamaa'onni keessatti lalisan magaalaa Diree Dhawaatirraa bahuudhaan gama Harar dhufuudhaan iida dabarsuuf deemna. Harar biyya qaroomina musliimoota Itoophiyaa duri biyya umaraa'otaa biyya sulxaanotaa biyya mujaahidoota fi ulamaa'ota akkasuma biyya hambaalee seenaatiin faayame. Harar bara 969 Amiir Hubaaboo nama jedhamuun erga hundeeffamte as jaarraa 10 oliif magaalaa islaamaa ta'uu dandeesse. Harar jiddugala imaama keenya Imaamu Ahmad bin Ibrahim Al-Ghaazii turte. Imaamni keenya magaalaa Harar jiddugala godhatanii qabsaawaa zaalima likkii galchaa turan. Barreessitoonni seenaa yeroo magaalaa Harar ibsan Makkaa, Madiinaa fi Qudsitti aanee biyya kabajamtuu islaamaa tan afraffaa jechuudhaan ibsan. Harar masjidoota 99 qabaachuu turte. Kunoo maaliifi maqaa rabbii 99 asmaa'ullahi al-husna wajji akka wal qixa ta'u yookaan akka wal fakkaatuuf. Magaalaa Harar yeroo kaasnu jogola kaasuun dirqama nutta. Jogola Amiir Nuur ibn Mujaahid Amiira jedhamuutu diinarraa akka weerara diinarraa if eeguuf jogola amma agartan kana jaare. Akkasuma hulaa seensa jogolaa habbaa 5 qabaachuu turte. Ammas ni qabdi. Maaliif kun arkaana islaamaa 5 wajji akka wal fakkaatuuf. Maasha Allah. Harar yeroo dubbannu jaalala, nagaya, tasgabbii, tokkummaa, kabajaa, wajji jireenyaa fi birmadummaa islaamaa kaasuun dirqama nutta. Harar yaa biyya jaalaltii nuyi si jaalatti. Suhaybis akkasi jaalatu naaf beeke. شوف ilmoo shayxaanni jireenya isaanii keessan seenin jechuudha. Viidiyooleen isaa hedduudha
chaayinaalli isaatis akkuma amma asirra gartan kana seentanii subscribe godhuu hin dagatinaa. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaa. Qophii babbareeduun as deemu jira. Viidiyoolee babbareedduu qabatee as deemaa jira mucaan kun. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisuu fi nama dinqisiisu taniin irraa gammadeerraa halaal show jee halaal show qabatee as deemaa jira. Tanaafuu wanni isinirraa barbaadu akka subscribe gootanii fi jala hordoftan. Mee fakkeenya godhadhaa mee ilmoo namaa ilmoo xiqqishoo tana. Ibin tabiraa dhiisi. Ani alhamdulillah abbaa fedhe haasa'uu kiyya jaalata abbaa fedhe haasa'uu. I don't care it. Nam tokkorraan kaa'inne Hamzaa Shee Jaabir. Hamzaa Shee Jaabir qulfii mataa isaa ifiif harkaa qaba. Qulfii mataa isaa eebaluu harkaan qabuuf. Qulfii mataa isaa namni isa hogganu jechuudha. Daa'ima ilmoo xiyyataa mata xiqqishoo gartee taagana mata lamaa fi kana yoo kaatee gaafattee ilmaan haadha gaarii fuudhiif haadha gaarii haadha isaan tajaajiltu haadha isaan tolchitu. Viidiyoo tana na wajji ilaalime. Tanneen ilmaan kiyya alhamdulillah irraa hin gammadaas ittiin boonaas ittiin dhaadadhaas. Tanaaf haadha gaarii fuudhuun si barbaachisa jechuudha. Takkaahuu ilmoo udurruu qagartee tasammuu waa takka keessaa hin qabne hortaa jechuudha. Tanaaf obboleeyyan yaa rabbi hariifa nu godhime. Hariifa jechuun hariifaa fi laal aarifaa fi hariifaa jira. Tan namni adda wallaale. Aarifa jechuun beekaa jechuudha. Hariifa jechuun jallisaa jechuudha. Namni keenya irraan tana hariifa ta'e hariifaan ta'a. Aarifaan ta'a jeetiti hariifa ta'e jijjiiramaa ta'e jechuudha. Istaayilli kee istaayila eenyuuti? Istaayila ni beeyna gaa istaayila hariifa ta'uun keema fakkeenyaaf ati istaayila raaperotaaf fakkaachuudhaaf noo sanii miti. Istaayila babbareedaa Nabi Muhammadii qaba hoo. Nabi Muhammad kana beetu uffattee biraan deemin. Nabii tokko bakka nabii islaamaatii jettee kana laaltee biraan deemin. Nabi Muhammad jaalalloodha. Nabi Muhammad seenaa isaa kootu bari akka namni itti si barsiisetti osoo hin ta'in ati barii irra gahi. Achi booda istaayila bareedaa inni nu si barsiisa. Istaayila bareedaa Nabi Muhammad qabu gaafa sana turraa barataa jechuudha. Tanaaf hariifaa taanu hariifuma dhugaa sanaa taanu. Jazbummaan hariifummaa nutti hin fakkaatinne. Akka namaa tokkotti yaa yaadnu akka namaa tokkotti yaadne aarifa dhugaa sanaa taanu jazbaa sa'aa 24 waan hin taanetti fixuu deebi'ii ati alaa kulli haal hariifaa taanu ozoonii fi ilmoo hin dhalle duratti ilmoo teetiif qophaa'e wanni niin siidhaamu. Booda takka akkam taata abbaa deem kara quraanaa booqii ijoollee kara quraanaa deem. Ati maan qaraasne adeeroo maan qaraasne maa ijoollee kara quraanaa deem jettaan. Ilmaan keetis booda karatti muranii ilmaan isaaniitiin deem kara quraanaa jedhan. Ilmoon mana keessa quraana barachuu qabdi.